Baane maaloo tuuna jiru moo maal barsiisa? Gadda sakkana raftani. Eetara kaajirta gurba. Mee yamni meel. Deemi barsiisaan siyaa dhiyooftuu waraabeetti. Saree waraabeetti. Eeyyama jettee kun deemuudhaaf. Tokkoon keen baatu amma astamaariin dhufee gadhiifneerraa gadhiisaa jedhutti. Waa hin haadha kumaa mana barumsaa keessa maaltu galchamaa? Abaalamtuu waraabeetti isii kana. Ya Sayyidi Ambil Kalama, Ya Sayyidi Ambil Kalama, Ya Sayyidi Ambil Kalama. Ijoollee bulan lolle mooraa feetii maaliin naqaba? Ati kumaa kootii qaawwaarra keessatti ilaala. Ijoollee sankaareen ni magaalleen geejjaramne. Eegan daba nyaata'ee eega waadiyyaa ta'e immoo akkuma tokkoon phelphelaa jira jechuudha. Xirooftuu waraabeettii si kana. Haala kumaa immoo odduu keessan dhiita. Sayyidi Ambil Kalama. Eessara kaajirta gurba. Mee yamni meel. Deemi barsiisaan siyaa xirooftuu waraabeetti. Saree waraabeetti. Eeyyama jettee kun deemuudhaaf. Tokkoon keen baatu amma astamaariin dhufee gadhiifneerraa gadhiisaa jedhutti wallaahi hin baatu. Abaalamtuu waraabeetti. Siin kun kan jabalee qellaati mootoo. Sayyidi Ambil Kalama. Ijoollee bulan lunde moo maaliin ta'e laata dhalate? Hello. Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Batam. Hello. Halafa. Maal? Eenyutti baat? Tokkoonitti baat. Tokko meeqaan itti dalaati itti kan gulbaati qellaa tokko fa'aa hudduu keessa uleedhaan dhaadhaan deemtu. Rafaa jenneeti kan nuti ramanne. Rafaa jennee si ramanne. Idram. Maal? Idram. Maal Mutaati kan maal amma gulbaati mataayyuu foo tokko
dhuftee jennaan inni ati gaadalaa kalaan argina. Yufoo maali yufummaa isaa isatti argitan tuu sirraftan ijoolleen kudha meeqa yaatee hin baane. Hin baane maaloo tuuna jiru moo maal barsiisa? Dheengaddas akkana raftani. Sa'aatii? Akkila. Mugiitii tokko tunatti dhumnaanan. Jennaan sirreerraan darbattee isan rafiitii malee bule aare. Waa'in haadha kumaas keessa maaltu galcha ijoollee eegaa mana barumsaatti ijoollee naamusa ijoollee eegaa jenneetti kan nu sirramanne nageenya mana barumsaa eegaa jennee qawwee massaaraa sinii kennee jennaan ammattanii raftu boosii. Bareedduudha baganaa kennitanii. Sinii kennineerra. Ilaaranaa darbaa gurbaatii mangashaa kan ibbaa dilbii qofa ittiin dhuftee dalbii ta'isiyyuu booddee kaafii jennaan irraan gadhee mangashaa utuun jedhu diddee. Dheengadda utuu sirraftanuu ijoolleen silaa sa'aatii 6 walakkaatti baatu gisee sa'aatii 3 walakkaa baatee deemteetti. Ammas immoo kun warra deebiidhaan sa'aatii 5tti barataa raftu si waan isin taabultan hin beeku. Dhimmaadha kumaa namatti himu. Waa'in haadha kumaa mana barumsaa keessa maaltu galchamaa? Abaalamtuu waraabettii si kana. Gindibbaa waraabettii si kana isii kala na hojjan. Lakkisaa waan akka kanarraa dhiisaa. Dheengadda haadha kumaa jettu haadha maalii jettu dhuftanii waa'ee. Gaamma namuutti hin deebilamuudha. Kanaa boodan jiru yeroo 3 irra sinii darbeera lammaffaa irra sinii darbu koree mana barumsaa sinii waamna ammaaf garuu massaaraa mootummaa nuu kennaati. Mana barumsaa kana keessaa isin galchina kana nuuf fidaa amma meeshaa keenya karaa seera. Arraa seera adraa higgi. Barri bara nageenyaati. Maltaa kana baatama isin galchineerra. Fuudhaa maamaa keessa nama fuudhaa baat digii galmeessa. Namuu barsiisatti Adraa seera. Adraa rabbii. Lammaffaa hin jiru. Hin jiru. Mee tokko Hin jiru. Maal gochuudhaaf? Kaa amma. Kaa hin deemtu. Annee qabo yaa'ee qabannee fuunee siin galchina amman taatan. Dabanyaan akka kanaa abbo. Inni kuu ta'uu qaba namni dabanyaa ta'u. Leenjiin fuudhanneefanii.